man namoota kwa gadi jaalatee yoo rabbumaaf jedhi nafuu yoo jedhe namni sun rabbooma yoo qabaate dirqamni irra jiraata waan jedhu qaba bii keessa argitan namni kun rabbiin jecha fuudhuu danda'a yoo nama saniif beene nama san yoo hin jaalanne namni akkana jedhee si gaafatuun jiru dhiisi yeroo kenna kana keessa namni rabbii jedhi haadha manaa na bira dhokkas jedhee namni nagaa akkas si gaafatuun jiru tarii qabeenya kee hajama tarii situ dulloomee qabeenya keessan dhaaluuf qabeenya keetti karoorfatee tarii gartee kaasitu beekamtii qaba si jalaan jaartii ebaluu malee namni rabbii jecha islaamummaa kee jaalatee si heerumuu hin jiru qalii ilma hin jiru jettee yaaddayyuu duniyaa kana keessa dubartiin akkasii asuu baatee akka isiin hin jettu warri hayaa qabu warri imaana qabu suni taa'ee riskii rabbii eeggata malee as bahee na fuudh isiin hin jedhu aboo haqa dubbachuudhaaf warri akkas jedhu hin jiru warra wayiif deemu warri waan akkasii jedhu malee amantaafi miti jaalala rabbummaatiif himi dhugaa sayyoo walitti himne dhugaa yoo walii himne jaalala rabbummaa sanii imaana keetii si jaalattee dubartiin takka imaanuma keetii duniyaallee yoo dhabde imaanni keenatti tole imaana keetii si hajama dubartiin jettu hin jirtu dhugaa walii himna hin jirtu tariisitu qabeenya qaba tariisitu miidiyaa irratti beekamtii qaba si jalaan beekamtii argachuu fi dhalaan sitti heerumuu barbaaddi akkasitti beeki situ fooloo keettu guddaa fooloo kee kana laalanii sitti heerumuu fi si jalaan isilleen fooloon isiin guddatti gaafa isatti heerumte waan adda addaatiif malee dhugaa rabbiititti akka islaamummaa fi rabbiin kenna onnee nama hundaa quba qabutti dubartiin yeroo ammaa kana keessa gabbaatee ati imaana qabda si waliin jannata seenuu barbaada ati naataatee jirta shari'aa islaamaa irra jiraatta nama diin qabu sitti heeruma dubartiin jettu abadan hin jirtu hin gaafattu osoo jiraatte iyyuu akkasiisu yeroo keenya kana keessa bira tarraachitti sagaafaa biraa yoo qabaate dhugaa walii himnatana akka shartiitiin namni tokko dhufee akkas hin jedhe jira laalamu bar namni sun laalamuu qaba siin jee barani namni sun laalamuu qaba baada nama sallaallee murtii itti kennina nama sallaaluu qabna nama itti dhufanii fi nama dhufe san maal akka hajamuu deemu gaafa sallaalla gaafa rakkoon akkanaa mudatte isis gaafanneet maalin jaalatte nama kana namni kun immoo sawid namni siin jaalatu kun salaata dhabuu danda'a ilaalamuu qaba malee akkanumatti murteeffamuu hin qabu dura namittiin jaalatte sun asaabaatu maaliif mucaa kana jaalatte diin qaba tokko gartee kabaja qaba ulfinna qabu kabaja namaa qaba kanaaf jaaladhe jireenya diini wajjin shari'aan islaamaa beeki irra hedduu dubartiif dhiira gaafa wal fuuchuu jedhani shari'atti rarra'a fuudhi diinitti rarra'a fuudhi dhiiraaf dhalaa kuni diiniin isiitiif diiniin isaa kun laalamuu qaba malee akkanumatti murteessuun hin taatu waan hajamtee dhuf amma dhalaa islaamaa takka kiristaanaa takka gaafa sallamtu maaltu nurraa si ajabe jennee gaafachuu jirra ka islaamummaa kenna seenteefe namas si gorsee moo haala kamiin islaamummaa kenna kanarraa wanni si ajabe nuu guyyatti yeroo san bishaan ofitti naqna bishaan dhiqataa oolla wanni si ajabe nurraa wanni ati jaalatte maali jennee gaafanna yeroo kana nu himti an tokkummaa keessan jaaladhe diin kana xiinxallee yoo kiristaana wal bira qabu diiniin kun diinii filatamaadha diinii kabaja qabu diinii mirga dhalaa fi mirga dhiiraa eegu ani kana jaaladhe malee namnillee itti nan finne ofii kiyyaa filadhee kitaaba dubbisee karaa kanatu na baasa jedhee ulamaa islaamaa dhaggeeffadhee qeeysidhaan yoo wal bira fidu dubbiin tun dubbii sobaa ta'uu argeeti islaamummaa filadhe jettee shahadaa seenuu jirti dhalaata akkasitti heeruma gizee isiin jettu maalirraa jaalatte adiin kunuu nama akkanatti jira haalli kiyya jettee gaafatta maalirraa jaalatte nama kana atiin tunoo nama akka mijaanii gaafanneeti akkasitti gaafa san murtii itti kennina maammadii kenna galatoomi ulfaadhu. Ustaaza kenna xixiqqoo waa inni jedhe kanarra kennee bu'aa nama jala. Caqaan kenname. Ayyee. Waa'ee amma asirratti deemu miidiyaa isin quban qabdanii isii caalaallee amma beektanii nama miliyoona yookiin nama 4,000 laalaa isin rakkoo qabu namni kenna hundi gurguddaan jala taa'ee mucattiintu obboleettiiti waan ila shari'aa cabsu waan ila fufkataa kanarratti mucatti abbaa manaa qabdi abbaan manaa isii bira jira nikaallee hinni nikaarraa qabamutuma jedhaniitti himan deebi'ee ammoo asliillee yoo taate aslii ani wayitu akka tasaa ta'e akka jaartii qabdullee na himanii jedhaara hin beektan kan utuma beeku namoonni keenya isiillee garagalchee akka waa asliin sagalee naa ta'a jedhee ummatuma jala deemutu kana godhaara malee namni tokko dogoggoree yoo waa dubbate silaa nama san jala hafanii jala utuu hafanii kun martuu ta'u amma torbee waan beektu obboleettii ta'e na dhagaya wala waa warra Dr. Zakir maal jedhe waan miidiyaa irraanfadhu jedhe
keessatti fedhu miidiyaan dhuunfaataa fedhu sobataa waan zaahira shari'aa beekurratti deemi malee je waan ilmi namaa fayyadamuu dhufe hin beeku miidiyaa irraanfadhu jedhe Dr. Zakir miidiyaa irraanfadhaa jedhe miidiyaan fedhu soba dabarsa fedhu dhugaa dabarsa jedhe shari'aan islaamaa zaahiratti baradhaa daayirektiin gaafadhaa jiraadhaa malee miidiyaa hin hordofinaa jedhe nuti amma ebalu jechuu osoo hin taane warroonni miidiyaa kanarra deeman irra hedduun isaaniif mana guddifachuu gatii taatee fi wal beeyna gatii taatee fi waan wal beeynu namni wal beeka qalbii keessa wal beeka waan namni haasa'u tarii namni kun maaliin gartee beekamtii godhata jechuu dahuu danda'a siigalee kanaaf gartee waan miidiyaan jedhu karaa hamaa irratti miidiyaa godhiga oofan kana irraanfadha diin keessan baradha shari'aan islaamaa maal jedha قرآن ما جرا حديث ما جرا سينا صحابة سينا أبي بكر سينا عمر سينا علي كفاطمة كخديجة سينا غرغدا سيبونسو كدنيا في آخرة اللي نمني سكبت تيم ملكه وكربين جي نمني سكبت دنيا في آخرة اللي تيم ملكه وانت سينا سيتا وان إسلام ما رأس جبيسا وان تكون مرة جبيسا صحابة في سينا في نبيوت هردفا jireenyi keessan jiru akirat isin tola waan ijoolleen beekumsaan qabne dubartiin beekumsaan qabne namni beekumsaan qabne miidiyaa kanarra taa'eetiin abbaan miidiyaa kana akka fedhetti itti fayyadamuu danda'a nuti himuu malee akkamitti akkas taata jennee gartee fiduu hin qabnu dirqisiisuu hin qabnu nama tokko nuti himuudha karaan kun badaa karaa kanarraa gora garuu namni tokko waan fedhe fayyadamuu danda'a mirga isaati dawlan keessa addunyaa yeroo seera islaamaatiin wal adabanii miti bakka namu akka fedhe dhaabbatee akka fedhe dubbatee akka fedhe haasa'u gatii ta'ee fi miidiyaa irraanfadhaa isin namni kabaja qabu duruu ol bahee miidiyaa kanarratti ani sitti heeruman jedhu ani si fuudhan jedhu fuudhaa fi heerumni bakka namni ofii wal gaafatee haadha abbatti ergatanii haadha abbaan ni kaa'edhan malee hawaasni guutuu kun dubartiin takka heerumuu dhaga'uun shartii miti addunyaa guutuu dhageessiftaati yoo heerumtu shari'aan islaamaa yoo dubartii tokko yoo jaalattan ahlii itti dubbisaa jedhe malee miidiyaa gubbatti ol bahiitti ani jaarsa barbaada jedhin jenneen dubartii inumaa dubartii akkasii fuudhuun hin ta'uyyuu dubartii addunyaa gubbatti baatee ani akkana ana fuudha jettu fuudhuun hin ta'u fuudhummaan isiituyyuu haraami mataan isiin talaasirra baatee fotoo fi hinnaa hunda hidhattee na laala an akkana bareeda an akkana jira jettee bifa ofii qomo isii shurraabii irraa gaharkiftee harma isii mul'isaa qoma isii rifeensa mataa qullaa isii mul'isaa ana as jira natti koottaata jettu tana fuudhuun hin ta'u tana fuudhummaan isiitu hin ta'u ilmaaniif hin taatu shari'aan namichi maal jedhe yaa ilmaan tiyya jedheen ani tola lama isinitti oolee jedheen namichi ilmaan isaa walii qabee yaa baabaa keenna tola ati lamaan nutti oolte maali tokko hin beeynaa tokko nu himi jedhaniin ijoolleen abbaadhaan tokkoon ati nutti oolte kami jennaan nu nyaachiftee nu obaastee nu uffistee madarsaa nu barsiiftee barumsa nu barsiifte yaa baabaa keenna galatoomi jedhaniin ijoolleen tokkotti sunoo maali tokkotti isan hin beeynu baabaa jennaan osoo isin hin dhufin haadha isinii marate jedheen osoo ilmoon osoo isin hin dhalatini haadha akkamtu ilmaan tiyyaanaataa jedheetiniin haadha teessan nama gaarii isinii marate jedheen haadha namni fuudhuu feetu haati tuni nama gaarii ta'uu maraxiif ilmaan tanteeti osoo ilmaan tantee hin dhalatin haa ilmaan tanteetitti tola ooluun ilmaan kee haadha nagahaa dubartii naamusa qabdu ta adaba qabdu ta maatiin isiin naamusa qabu ta adaba qabu filadhu malee namni tokko asuma gubbatti ani akkanaatiin fuudhi jee ganamaa galgala harka dhahee uffata bifa meeqaa uffatee daansii daqiiqaa 5 gartee viidiyoo sheer godhu kana rabbii jecha na fuudhoo hinaan jedhetu na haadha ilmaanitti taatii si fuudhaan kana ulee cabaanuu isiin ta'u gartee kaatuni gartee ilmaan tiyya dhalatiyya zarii tiyya guutuu jahannamitti haruu deemaa jirti wanni isiin barsiiftee ilmaan tajaajiltu muuziqaa wanni isiin ilmaan gartee leenjistuun ilmaan isii leenjan haati ilmaaniif madarasaa guddaadha haadha tana laallachuun bareeda ilmoon dhiiraa yoo fuutan haadha tana bareechaa laala gaafa ati duutellee ilmaan tana diin irra sii guddifti malee miidiyaarraan mul'attee beekamtii qabaattifan si fuudhan je'iniin fooloo qabdiif si fuudhan je'iniin namni hundi miidiyaan hundi isii beekaa nama 2,000 laalaa beekamtii qabdiif si fuudhan je'iniin diinii qabaachuu isii laali diiniin milkaa'e jedhe ergamaan rabbi sunnaa ergama rabbii irraan dabina haga fedhallee yoo isinitti hadhooytu rasuulli maal jedhe haqa dubbadhaa du'aa jedhe osoo haga argiisallee isinitti hadhaa'e jiruu duniyaa hin filatinaa jedhe kana waan ta'eefi waan asirra deemu kana xiyyeeffattanii ragaa godhattanii hin haasawina ragaa isiniin ta'u kun jechi namni tokko ol bahee shororkeessummaa fi ittiin beekamtii godhatuu fi waa haasa'u
كان شريعة إسلام كم جل أنجلنا نجسي كنا ودبرتي وأفرق أبدو أفران كيسا تديني تملكا تديو تديني كم تفوت تادي حركة لفت متنت جل رجما ربي كسرت جتشورا تديني كم نيوفوت كسرت دنيا آخرة جتشورا دبيني المهم بكهمت سيجود دفتي الجول مدرسان هذا لالف بارك الله فيكم محمدي كي نسيدي بي جدي يادا يو غرتي كا كما كبا تتات ان شاء الله يرو براول الدبينا غلطو اني بر كتين فدي مالي بر واي ميديا كنارا بينا الفاتين فكينا نمر رهابره تي ون كنا كو عقيدتي شرط تعاون تورا نمني تليفون ما ول جنجني ول فوچ جرا نمني جار سدبي اكسي تاي ركسي غرتي كا لكل ساكتين جان ولا فوق شوف ايون مفروض جرا جاني سيغالي حتى فري تفني فري فرتاني له درباني له لوك فرجاني نمني غرتي كا وادا بيتي متي وندي نماتو يرو اما تنا كيسا وجيتو دبامي غرتي شريان غرتي نجرا رب نوالا في سوام جباتي مرا دوبرتين اكسيو اسبات بداسا غونتينيني نما اسين جالت سن اللي اسو سيفني اسيسا اسو سيفني ورا خرا دينيتي ولت دفو هركنا قنه غرغار سواچ فامبر دابنه دوبرتي اكسي ولما عجائبا غوني في تفونا غاف دوبرتين اكسي ست اسبات بلبل نتي مامي كي نوانجرون سبر دابدا اني وكينا ودي براون كن شرطي تا بنت ودمشتني واي امت في جوات غلطو ayya bibi kiyana galatu ulfaatu obboletti tenna tamamma din gubba jirtu tun dubbaddu ta ijaba farra qabdu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz jabaadha isinin jedha dubbi mucaan kenna jedhele dhuguma shamareen takka arra ani malee gabbaati asirra akka feete dubbachuun sila akkuma amantaa keetu qaani dhagaru yommoo amantaa kanarra hin jirru sila akkana jettu tun hundee waruma amantaa keenya hortufu warra amantaa musliimaati warri irra caalaa jechuudha jaalalaan xiqqoo boocamaaru rabbi haadhaaf isuu jedha du'aa godhaafi akkasuma immootu wallahi baay'ee tokko bakka rakkooti bakka waan silaa hin taanetti kan mul'ataa jiru shamarree keenya islaamati akkasii isin jedhaatu waan akkara kana du'aa godha wallahi ayya muna bali irgadu sigatta muna bali kanaaf inshallah rabbi nu halaafi rabbi ngartee ka ijoollee teenallee wallaaltu teenallee rabbi numara rabbi nu haqa jechu ustaad inshallah yani keessa yaada bareeda adwaa nu godha isin jedha numara ana bicha ibadu bicha sunne numara kennayyuu rabbi nu qajeelchu inshallah tattaafadha du'aa nu godha bara agartee badii hojjechuu caalaa rabbi tawbaa sirraa fedha bar ilmi namaa kun akka dogoggoro akka rabbiin hin taane rabbi quba qaba garuu warri dogoggortan keessatti nafinaa jedhu nuti har'aan tana ijoollee teennan maa dogoggortan hin jennuun bani aadamii dogoggoruu dandeessanii keessatti nafinaa jechuun ni jirra foottaa keessatti nafinaa dogoggora sani sirreessina jechuu jirra bara warra walimiidhellee jaarsaa jaartillee ka akka malee nikaa hidhatellee koottaati sirriidhaan nikaa keessan ni haaromfattanii kajaarsi isin miidhe murtaaditti dhiyaadhaati rakkoo keessanii madda hin miidhamina miidhamaa hin jiraatina jechuun ni jirra barnu dogoggorri ni jira dhalaan takka gaafa dhiira tokkotti heerumtu baqaysitee garaa isaa nagartu arraba isaa laaltee itti heerumuu dandeessi dhiirri tokkollee dhalaa takka gaafa fuudhu arraba isii laalee fuudhuu danda'a gaarummaa isii itti mattee kanaaf yoo rakkoon jiraate karaa islaamaatii wal sirreessina jechuudha jechi kenna waan badii ta'irraa wal orgina yoo walitti laalle wal jibanna namni nagahallee waliin bada beekumsa walii qoonna hamma beeynu wal bira dhaabbanneeti nama walitti roorrisaa jiru sarchi orgina jechi kenna nama walitti roorrisaa jirullee addaan dhaabbanneeti aboo atiin talatan miidhin abo ergamaan rabbi akki jedhe nama tokko yoo zaalima ta'ellee yoo mazluuma ta'ellee tumsaafi jedhe nama zaalimallee tumsaafi nama mazluuma nama miidhamellee kamiidhellee tumsaafi jedhe sahaban akki jedhanii yaa rasuulallah silaa nama miidhame cinaa dhaabbanne tumsina nama miidhu kana akkamitti tumsinaaf jennaan miidhaa sanirraa deebisa aboo nama miidhaa jirtaa koottu jedhaa deebisaa fi tumsaa fi kanatu tumsa jedhan nuti amma isinii tumsu jirra dubartii miidhamtellee hin miidhamin jenne cinaa dhaabbanna obboleessa kiyya ka dhiiraa ka miidhellee zulmirraa deebisneeti isaa tumsina tumsi gara lamaan jira jedhanii rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam unsur li akaaka mazluuman aw zaaliman jaad obboleessa keetii tumsi yoo zaalima ta'ellee yoo mazluuma ta'ellee mazluuma yoo ta'e cinaa dhaabbadhu yoo zaalima ta'e zulmii sanirraa isa dhowwinu jaan
nuti amma asirratti wal dhoorguudha malee rabbinu quraana keessatti laa taqnatu min rahmatillahi jedhe warri rahmata kiyyarraa gartee dilii dalaydani garaa hin kutatina rahmata kiyyarraa kottaa natti deebi'aa jedhe nu yaamu jira nuti yaamsa rabbiin kenna yaamen isin yaamu jirra yaamsa rabbii dalayna jettanii ittiin afinaati kottaa jedhe rabbi kottaa san jechuu jirra nuti malee namni badiini dalaga namni gadiin dalayna jiru irraa tawbaa gaafata tawbaa nadaamaa qabdu nadaamoyne hanika haa akka malee hidhateellee haa sirreeffatu ilmaan halaalaa haa oomishamtu namni mallaqa walirraa qabdan haqa walii deebisaa waliin miidhina jiraattan bultii nagaa waliin jiraadha dhabda walirra raasinaa nikaa walii kenna addaan deema jechuu jirra haqaan dhugaa isinitti himu jirra hawaasa kenna obboleettii teennaa injiru tajjettu tana mara kennee jira ijuun homaa tajjettu tun dubbadhu ijuu iluu biran jirtu Amina Sumayyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ وري منا كيسة جتني. أستاذ شركو. मैं शेर गोरा में आलता हूँ शेर को पिली की गोरा में तो कोशिश करते हैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह ताब गोरा शबकान गदियादी सवाल तो कोमे दकीका तो कोफ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हुंडी केस्तनुजी वर्री टेलीफोन अरका कब्दन टेलीफोन तुतुका शेर गोरा लेमे फिर को पिलिंग की गोरा थी नम रब्बिन फयदे बिरान हागे दुबिन तेना कतोकुम माती fi ijaar maha gooneetini satu bitazaba keessa jira rabbi bitazaba keessa nu habaasu wallahi hoyti kana keessa hoyti deemaru kana keessattu wallahi waan dubbatanii illee miti miidiyaa kana irratti rabbiin kana keessa illee rabbi nu habaasu keessattu ijoollee musliimaa keenya dadhabarani namni hundi keessanii asirratti kan jiru jechuudha rabbiin jedhaa nu habaasu inshallah gaafii xiqqoo qaba gaafii gaafachuuf jechuudha guyyaa baay'ee ingaafa dhuma jedhu shabakaan na baasa inshallah abbaan kiyya yeroo rabbi sanarramu yeroo duraatiif birrii wayii namarraa fudhatee odumattiin dalagu gara rabbii deeme birrii sanii garuu anini hanga guddadhe jedhe oduman kafalaa jedhu abbaa sunis narraa fudhatu dide birrii kana mee akkam haa godhu isaa dhiise nuun jedhe ammoo ijoolleen isaa yoo dubbattu birrii sannuu kennaa yaanii angisee maraa ni kennaa jedhaani haga ummiti yaatiin nu baatu birrii kana ofirraa kafallaa kalaas abbaan ammoo fudhatu dide mee kan akkamitti ilaalamaa istaasaa dhiifama wajjin illee abbaan dhiise fiin fudhadhu jedhe inni lubbuu isaa dhabeettu yeroo san ofii godhee abbaan mallaqaa abbaan mallaqaa ofii godhee eeyyan dhiisee maaliif nuun fudhatu jedhe jedhe abbaan mallaqaa na dhagahi ka abbaan mallaqaa maaliif deeynitti haa taatu na dhagahi ka kee kofana sayii jabbureettiti abbaan mallaqaa deeynitti haa taatu jedhama ofii godhee fi haa fudhatu jedhe abbaan mallaqaa ofii godhee fi an dhiisee fi nuun maal jedhe irraa gaafataree ijoolleen isaa ammoo mallaqa keenya deebisaa jedhe ijoolleen isaa ammoo mallaqa deebisaa jedhe abbaan mallaqaa ofii godhee fi ati amma mallaqa tokko kaatee yoo naa kennite ijoolleen tantee gartee mallaqa ummaa teennaa naa kennu yookaan deeyni sitti haa ta'uu naan jette deeyni natti ta'a kanaa kenne si ijoollee irraa fudhe sanuma sodaadhee isin gaafadhe istaasaayee ta'u ijoollee irraa fudhanne bara abbaan kee bara namicha irraa fuudhe malee ilmaan irraa liqeeffanne abbaan irraa liqeeffatte ofii godhee foo jedhe intalaa fi ilmaan guutuun deeyni haa ta'u jedhanii harka dha'aa oolan abbaan mallaqicha isatti kenna ofii eega godhee fiitee jira dhumatee jira wanni guutuun gaafiin asirratti gaafiin jiru. Ayyee galatoomaa rabbi isin irraa jaalatu. Ayyee sanyii jawwee ayyee galata raafi. Taab godhamee xiqqoo si shabakaa warri keessa mana keessa jirtaniif warri alallee. Dubbadhu sanyii jawwee. Oromiyaa dubbadhu ati manni si dubbachuutti hin jirtu Oromiyaa dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An gaafiin qabu du'aa naa gootanii fedha wallahi. Waan gaafiin qabu qama karaa deemu nagaa isin gaafachuu du'aa falqore.
ربي هاجاسي هاباس ربي سيها جمتشيسو يا دا مراد يا ربي ولسيها قبلنا في الدنيا اللي ربي سيها إجارو وعليكم السلام ربي سيها جمتشيسو وانا تهاجم توان كذا عندك وعليكم السلام تاني جوار دبدو ربي سيعمل كيسو بوليسكين ورمي ربي هاجاسي هاغوتو سيها جمتشيسو دينا في دينا قل ربي والبرا سيها كنو دنيا حلالا تربي ولسين بوفن تنما ولسين بوفن ربي سيها كنو سيها إجارة سنديقين كنيس الرامبرتين حملة تنتي حملة غاري ربي سيها غو يادك يادا غاري ربي سيها غو رزقي غرغدو ربي نركا سيها كاو كيتا السلام عليكم نكم أستاذي ربي سيها جمتشيسو بوليسكين وعليكم السلام جوار تبكات أبتاب قرأ مش بكات كبار جيرانا مكانا تبكات في باور رجال قرطان نكم نجرتو جرة الحمد لله رب العالمين ولا ما شاء الله وانقارين نورستني وباين برسيسا جرتني أستاذ أموري مفتيرة لا قالتهم يا حبيبي كي والفات قالتهم سكريني تتوقع ورّي أجل جرتان شبكة كافيتي كوستي تاني جرّا سكنتاكي نوتي كونوا في إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح يا أستاذ؟ نجاحي ججبا أكمي. الحمد لله جزاك الله خيرا والله ما شاء الله تبارك الله يجزاك أنا وفاتني قرصي لي ما شاء الله. هدينا مثلا جزاك الله خيرا فيني والله ربي يا دام راضي قيتني هابون توقيت الرجال بني كان قرصي وبريدا كان موفني والله مريكان رحمن دعي شبكة قرصي قيتني دوتك بريدا ججواتا سنين جنة أستاذ قيني